Hi guys, akkam jirtan nashaata poostoo arganamaa kaanii gara magaalaa imaluuf deemna Merriba kana. So asitti baanee deemaa jirra jechuudha. Akkasumas baajaajii qabannee imala keenya eegalee jira karaa Taayiwaan. As biratti dammoo Yaahiyaan viidiyoo seenuun qabaa jee viidiyoo nayinee jirra walii qofallee. Akkasuma ijaan ganda keenya daawwachaa deemnee kazaan bikka takka haajaa takkaaf hoogirra baanii gabbuutti jirra. Kazaan baajaaj seenuudhaaf gara baajaajii deemaa jirra. As bira dammoo gara masqalenyaa Aminaa hotel bira geenya sumaan teelee kongomeedaa bira geenya jirra jechuudha. So deemaa jirra achumatti waliin haasawaa jechuudha. Kazaan Dirreedawaan hedduu bareeddee jirti maashaallah hedduu baqa biyya biraa takkana fakkaate yeroo laalu. Moraanuu ጊዜ hedduu kaniin irra deemu akkanattiin agarree otuma jennuu orbiiti bira gaddabarree gara faayinaansii ama bii kaapitaal hotel fuula dura ordammoo Dr. Artist Ali Birraa paarkii fuula dura jirra jechuudha. Deemnee qilleensa bareedaa jira guyyaanis alhadaa akkanatti baajaajii keessaa qilleensa fudhachaa waliin imala keenya eegalee as biratti dammoo siistariidhaa fi jaarsa isii mucaasiitii wajjin imalu jirra. Waaw ameezing hedduu takka tas nama jaa kaziiraa geenya manii level hotel bira. Zan imala keenyatti fufnee guyyaanis alhadaa sanirraan namuutu injiru yaa magaalaan caalcaal jettee jirti. So hanga dhuma keenyaatti nu waliin turaa dachaan afeerraa kiyya jechuudha. Zan kooneel gahuu jirra amma dildila bridge dildila gubbaatti argamna jechuudha. As bira kunoo kooneel geenya amma kooneel asii nuti gara Taayiwaan gorra masgiiduu kuneetu tas nama jahaa. Juud masjid jaamaa zeen Taayiwaan itti gabbuu jirra jechuudha. Yaa as bira Taayiwaan fuula dura jirra. Zeen magaalaa alhadaatii yaa namuun jiru nam takka takka mana kadeemuu Taayiwaan geenye yaahiyaadhaaf kophee bituu imalu jirra jechuudha. Kunoo Taayiwaan geenye Taayiwaan cuccufaa darra hedduun alada waan ta'eef hin seenanii seen lallaalu jirra. Kazaan bikka yaahiyaadhaaf kophee irraa binnu geenye achumaanuu. Kophee lallaallee tanaan fedha jee tana bareedduu jennee isii tana binnee fi as birattis kunoo ol qaqqabee lallaalu jira gagammadee minaamin kazaa fudhatee miqaa keessa godhatee deemsa isaa eegalee jira jechuudha. Abbaa isaa jalaa zeen kaziiraa baanee amma kara manaa galaa jirra. Manzaraa kiyyan irraa fuudhee uffadhu malee jee uffate jechuudha. Waaw xarraqee kana as biratti harki xiyyaa bareeda waliin jechaa baazaa keessatti jechuudha. Muudii oliqa deemuu turre xiyyaa bareedaan jaanis xiyyaa bareedaan jaanii muudii olii qabachuu turre karaa manaa galu jirra jechuudha. Amma zeen bikka kana karaa biriich jirra jechuudha. Karaa saapiyaan maaddiyaatti ol deemaa jirra jechuudha. Kazaan asitti dammoo walitti qabachuu eegallee ilaalsiin dhokodhaa jaabala keessatti kokkoflee kana yaayaa xiyyaa Sa'idoo geenye jirra faayinaalii. Yaa viidiyoo guutuu qarrasuun waan naaf hin mijatiniif gaggabaabsee dhuman vlog goone jechuudha. Vlog moo vlog jettaniisa vlog mana fakkaata yoo zeen amma galu jirra karaa jarbaa ganda keenya geenye jirra. Waaw baay'ee ganda keenya fooqii ta'uu jira. Fooqilee hedduutu ijaaramu jira. Ganda ajaa'ibaa ta'uu jira. Faayinaalii mana geenye baadiyyaa keessaa bu'uu jirra. Mooraa seennee nagatti chaa'u jennee yaahiyaanis anis niin jahaajee chaa'u. Hanga dhumaatti waan wajjin turtaniif hedduu galatooma my family subscribe godhuun dagatinaa koomentii nuuf godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu turtii gaarii sinaa ta'uu.